qulfii bilbila keessanidha yookiin paatarnii bilbila keessanidha maqaa qubeen keessan irraa ka'uun tokkicha qofaadhaan qolfachuu dandeessan isin barsiisa. Akkasumas yoo barbaadan firmaa keessan qofaan akka isiniif banamu jechuudha kun haala masirratti argaatan kanaan. Kana qofaadhaa miti qubee maqaa nama jaalataniitiin akkaataa qolfachuu dandeessan isin barsiisa kun haala masirratti argaatan kanaan jechuudha. Qubee tokkicha qofaadhaan siistama namni gonkumaayyuu beekuu hin dandeenye jechuudha. Egaa daawwatan kiyya waan kana akka namni baay'een argee itti faatu viidiyoo kan laayik gochuun lafaa duraan hordofa. Hayyee daawwatan kiyya dursa aappii tokko bilbila keessanitti gabbuufattuuni aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jala rasni baas tarra tokko kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru tarra tokko kilikni gootu ammallee haala kanaan sitti fida asirratti ekoon sarchii kanatti tokko kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee la ka ra barreessanii achi booda sarchii fuuldura kanatti kilik gootu sarchii gootu achi booda ammallee haala kanaan suuraa kanatti fida suuraa kanatti tokko kilikni gootu achi booda aappii gadi buufachuudhaaf sirra olbisaa gadi deemtu olbisaa gadi deemtu achi booda dhumarratti qalamanii maadhaan kan barraa aappii astu qabu fadhaa kan jalatti daawulood kan turtii daawulood kan tuttanii aappii kana bilbila keessatti gadi buufatanii hayyee daawwatan kiyya aappii gadi buufatanii yeroo galtan aappiin kun haala kanaan isin banama asirratti qubee maqaa barbaadanii tokko yookiin ammoo qubee firmaa barbaadaniis waan barbaadan tokko ni barreessan jechuudha fakkeenyaaf qubee isaa qofa naa qollafuuti ammallee konfirm godhuudhaaf saamaan barreessa achi booda asirratti aad piin kan jiru hartira tokkoof kilikni gootu achi booda koodii hin daganne tokkotti godhatu jechuudha fakkeenyaaf 6 ammallee deebitanii 6 achi booda ammallee garant kan jiru hartira tokkoof kilikni gootanii achi booda foormeeshiniin isin gaafatu hundumaa halluu gootanii eeyyamanii kanataniif amma booda jechuudha qulfiin bilbila keessanidha haala masirratti argaatan kanaan qubee tokkicha qofaadhaan isiniif banama jechuudha.